waa'ee walloo yoo kaasne walloon si bara dheeraati waggaa 400 olii harka diina jalaa ture garuu qabsaa'aa ture yeroo sana keessaa bara warqituu bara Teedroos sana keessatti qabsoo guddaa gaggeesseera. Achimmoo taaneetii bara keenya gaafa jiru bara dargiiti jechuudha. Bara dargiin buqqaatiin hama beela fakkeessanii uummata walloo buqqisanii biyya sana keessatti sanyii isaanii fi gosa isaanii dhabamsiisuudhaaf hojjetanii turan bara dargii. Uummanni walloo dhuguma biyya isaatiif eenyummaa isaatiif aadaa isaatiif takka jijjiirratee hin beeku. Afaanii jijjiirratee malee qabsoo gochaa ture. Ammallee gochaa jira qabsoo hedduu. Uummanni walloo darginis akkasitti qabatee jira. Maaliif maal jechuun ni barbaachisa? Kun aadaa koloneeffataati. Koloneeffataan lafa sanaa fi biyya isaanii fi eenyummaa keetii yoo balleesse malee jiraachuu waan hin dandeenyeef jalqabaa alagaan qabsoo gochuu qaba. Uummata sana yoo dhabamsiisee bakka sana yoo qabatee waan inni kaayyoo inni deeme sana saksisii ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hin barre maaliif nu gubuu jechaa jiru? Maaliif nu ajjeesu? Maaliif immoo qeerraa nu buqqisu? Maaliif manni keenya gubachuu qaba akka kaayyoo isaaniiti kun? Kun seera isaaniitis kaayyoo isaaniiti. Garuu uummanni Oromoo maal gochuu qaba kan jedhu irratti deemuu qaba. Aadaa koloneeffataa gaafa argamu addunyaa kana keessa jirra. Koloneeffataan history background akkamii qaba yoo jenne ilaalle. Koloneeffataan ni ajjeesa, ni saama, aadaa saba sana balleessa, qe'ee saba sana balleessa, maatii isaa balleessiti kan ta'e kaawwataa jechuudha. Uummanni walloo akka habashaan ta'e, akka alagaan ta'e jiraachuu waan dadhabee fi balleessuu irratti bobba'anii jechuudha. Mootummaan bara Itoophiyaa keessa ampaayira sana keessa dhufaaf darbaa jiru erga walloon cabeeti Oromiyaan kanneen garaagara keessatti kan cabu jalqaban. Sila hin cabu ture. Isoo walloon hin cabne yeroo sana bara Ingiliiz loltuu waraanaa Teedroos irratti gargaarsa godhanii mootii warqituu amma Gondar amma Beegamdir biyya adda addaa kana keessatti bulchaa jirte. Yoo ani seenaa naannoo sana baay'een beeka. Yoo jedhee indoo goggoru hedduu nan beeka naannoo walloo keessa adeemsa achi keessa jiru. Ammallee na sodaachisaa kan jedhu Amaarri lafa hin qabne seenaa hin qabne sana Oromoo qabataniiti deemanii uummata kana manarraa gubuun qeerraa buqqaasuun ajjeesuun daran qabsoo bilisummaa Oromoo gara bilisummaatti akka qabsoo keessatti seenan godha malee gara booddeetti hin deebisu. Manni walloo Oromoo warra kaanis akka isaan wajjin jiranii abdatanii qabsoo isaanii fi takkummaa isaanii akka kanaan dura cimsanii qabsoo isaanii itti fufuu qabu.